jirtu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii akkam maal fakkaata nageenyi keessan ana birallee nagaa har'a waan hojjetaa jiruun isinii qabadhee dhufee wanni kun maali hojjetanii akkuma beekamu wanti kun loomii biyya keenyatti dachirratti baddi asitti mootoo waan isin hojjettu namni keenya loomii abbaa takka abbaa lamaan ganumatti fayyadama garuu hunu asitti firii 100 tti fayyadamna jechuudha. Firii 100 hin caalti firii jajjiifti amma bifa kana miicee hunu walitti qabee jira isiniin jedha. Amma waan hojjechuu hiduu nafaana tuura amma namuraa madaamiin kiyyaa asiira isaa godhinaan jirti. Ammallee achaara jedhama maqaan isaati. Achaara leemoona godhii jette ani hin beeku nagarsiifte ani hin beeku dhugaa rabbii loomii kana bakka dhaloota kiyyaa biyya dhaloota kiyyaatitti loomiin kun lafumatti gadi jigee lafumatti bada waan ta'eef hedduu faayidaa isii hin beenu jechuudha. Yoo barbaadellee namni firii takka firii lama akkanatti fayyadamna hedduu isii kanatti gaa by the way wanti isiin amma jette kun amma fakkeenyaaf yeroo loomiin oomishni loomii geewu yoo walitti qabanii akka amma ani hojjetaa jiru kanatti hojjetanii bifa bareedaadhaan qimama garagaraa itti naqanii achi meeshaa qadaada qabutti naqanii kaayyatanii achi fuudhanii tokko tokkoon gaa itti fayyadaman jechuudha. Yeroo nyaata isaanii misaa isaanii iraata isaanii nyaatan jechuudha akkatti itti fayyadamanii saniifin amma akkasitti qopheessii naan jettee egaa nafaana turaa walirra waa baranna waanuma argitanii waanuma baranne isiniif viidiyoo waraabaa jira waanuma amma fakkeenyaaf namni akka kiyyaa hin dhabamu. Namni akka kiyyaa loomii kana maal godhuu hedanii loomiin kun maal inni faayidaan isaa hedduun isaa hin dhabamu jechuudha. Viidiyoo kana yoo daawwattanii ani mootuu hanga xumura isaatti waan inni ta'u qabadheetiin isinii dhufa jechuudha. Asimarraa namoota su'aadaa tuub subscribe like illee share illee godhaa fi isiniin jedha. Maa harkatti isin didaa maal godhaa bakka akkana kan harkatti isin didaa nuti mana arabaa keessa jirra. Firaankii garagaraa hojjechuu hin dandeenyu hojiin keenya kanarraa waliin jennu. Egaa warroonni akka kiyyatti biyya arabaa kana keessa mana namaa keessa akkanatti hojjetaa jirtan rabbi isinii haa laaffisu rabbiin ol isin haa fuudhu isiniin jedha. Gaaf tokko kuftanii haftanii amshiruu qaaliiwwan tiyyaa warreen afaan kiyya dhagahaa jirtanii isiniin jedha. Toleka egaa amma juusii isaatiin cammaqaa jira jechuudha. Kun bifa kanaan wanta kanatti bishaan isaa keessa cuunfaa jira jechuudha. Juusii isaa kana hojjedha jookii kana guutii hojjedhu naan jedhame mee isin afaana tura dhugaa waan faayidaa qabdullee loomiin tun jechuudha. Baay'ee da'umallee qabdi akkuma beektanu hundi keessanu warri loomiin biratti baay'ee bira jirtu itti hojjetatu gaariitti. Egaa isin hedduudha baay'ee hedduudha viidiyoon kiyya yoo isinitti dheeratillee na uffachaa isiniin jecha.
amma biyya keenya irratti baay'ee loomiin bakka iddoo gammoojjii iddoo firaafira itti oomishaman hedduus akka loomiin lafa guutanii jiraatan jechuudha. Akkatti bifa kanaan itti fayyadamuu dandeenya salphaadha. Kanaaf barnoota nuuf tahaa jedheeti kanaan viidiyoo kana qabadhee dhufe. Ammallee ganaa na hafa jechuudha. Ganaa jookii kana guuta isa kana guuteetiin waan hanga hojjennuuf hanga xumura viidiyoo kanaatti yoo hubattanii yoo hordoftanii yoo ilaaltanii irraa waa hubattan jedheeti yaada. Ana sheerillee waliif godha. Chaanalii kana banee malee ilaa ammaa namni irratti naaf hirmaatee hin jiru. Itti naaf hirmaadhaa qomoowwan koo naaf jajjabeessaa isiniin jedha. Ana waan jedhu qabu hedduu takka aan hojii jaalladha waan ta'eef egaa hojii kiyya hin dhaabuu itti fufa. Asii miti biyya koo hundee isiit irrallee kutee guuree isin agarsiisa inshaallah. Homaa miti. Yoo loomii agarree yoo waa hunda argine biyya keenya ni yaadanne ni jira. Kunis biyya keenya wanni hin jirre hin jiru. Wannummaan hin jirre hin jiru. Alhamdulillah biyya keenya Oromiyaa biyya jiituu biyya margituu qabna. Waan takka illee nuti waan dhabnes hin qabnu. Biyya keenya Rabbiin biyya nagahaa nuuf haa godhu. Dhugaa keenya illee Rabbi nuuf haa baasu jedha. Biyya keenya biyya nagahaa biyya qufaa biyya milkii nu haa godhu. Cinqiin mootuu Rabbi nurraa haa qabu isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Hanguma baranne hanguma beeknu wal argisiisaa waan qabnu mooyaa qabnu wal barsiisaa akkasitti dinqaraba kana keessatti baay'ee waa hedduu argina. Waan biyya keenyatti namni itti fayyadamne argina. Nuti illee itti fayyadamna kaansis nama jechuuf itti murteessine ni itti fayyadamna. Kanaaf viidiyoo kana illee waan qabadhee dhufe obboloota koo hiriyoota koo xiqqoo dhufi egaa makasitti qabadhee dhufillee ni kaanii asiira godhaa ture kan akkasitti cammaqaa ture. Firija kaayee jira. Firija miti ala kaayee jira. Ala kaayama jechuudha. Firija osoo hin taane juuziin isaa facammadhe suni amma asitti immoo kun baawudarii dimbilaalaati. Kun immoo barbarree jira osoo argatanitti godhanii baay'ee gaariidha. Barbarree amma asitti kanummaa caccabeetos jira. Qullubbiidha. Firii dimbilaalaati. Firii xoqor asmuudiiti. Habba soodaa jedhanii afaan arabiitiin. Abusooda gurraacha yookaan afaan oromootiin abusooda gurraachaatti dabalame bifa kanaan muree jechuudha. Amma isa kan bira kun bifa kanaan muree kun guddaadha hedduudha beekanii. Muree erga muree ka'e kun osoo qiddiitti naqama. Qullubbiin irratti darbama. Firii dimbilaalaa akkuma amma reefsitti argisiisee firii dimbilaalaa baawudarii dimbilaalaa kana itti dabalama. Nafaana turaa hanga xumura isaatiitti argisiisa. Kunoo akkuma isiniin jedhee bishaan yookaan juuziin isaa jechuudha. Juuziin kalee akkasitti guyyaa lamaaf hojjetaa jira jechuudha. Waan kana guyyaa sadaffaa isaatirra deemee jira. Amma viidiyoo isaa xumura isaa isiniif gadhiisuu deema. Akkatti bifa kanaan tartiibaan naqne jechuudha. Wanta kanatti erga asitti naqnee kaanee bishaan miti yookaan juuziin ani jalaa cammaqee jookii guutuu suni halkan tokkoo fi guyyaa tokko ala bulee oolee isinii galee ala bulee oolee ka'e eegasii akkana tartiiba godhamee qimama hundi itti gadi naqamee ka'e eegasii bishaan sun itti gadi naqame jechuudha. Bishaan sun taane juuziin isaa sun itti naqame jechuudha. Ilaalaa ijoollee yoo amma
akkuma itti naqisaniin halkan tokkoof guyyaa tokko ala ta'aa jira jechuudha. Wanti kuni ala amma bakkiin ani itti isinii waraabaa jiru kunuyyuu ala waa wayiitirra akkas achi kennee oo'a dachilleen oo'a biyya Arabaati. Onoo kana keessa kennee juuziin anka kaleessatti naqe suni kunoo akkatti gurraachatee jira. Achi bulee achi oolee bifa kanaan kana fakkaataa. Bye bye isiniin jedha.